give you my heart. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya guyyaa har'aa kanas immoo gosa TV gabaarra jiranii fi gosa TV kamtu bareedaadha gosa TV kam akka bitattan isin agarsiisa jechuudha. Egaa gosa TV baay'ee filatamaa fi qulqullina olaanaa qabu kan bitachuu qabdan waliin ilaalla jechuudha. Egaa TV'n gosa baay'ee filatamaa fi qulqullina olaanaa qabuu fi bitachuu qabdan waliin ilaalla jechuudha. Akkasumas warri biyya alaa jirtan yeroo galtanitti gosa TV kana osoo bittanii baay'ee itti gammaddu jechuudha. TV'n gosa lama jira normal TV fi smart TV jedhamu jechuudha. Normal TV inchi 19 irraa kaasee hanga 66tti ni jira jechuudha. Gosa TV normally LED, LCD, OLED qulqullinni isaa hanga 4K argachuu ni dandeessu jechuudha. Hanga 4K argachuu ni dandeessu. Qarshii 8,000 irraa kaasee ni jira jechuudha. Normal TV ilaaluu qofaaf kan itti gargaaramtan yoo ta'u, smart TV internetii hojjechuus ni danda'a jechuudha. Normal TV brandii LG, Samsung, Galaxy, TCL, Sony gosa TV baay'ee filatamaadha. Gatiin isaas giddu galeessa irra jira jechuudha. Yeroo bittan kaartoonii isaa irra quality isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Quality isaa yeroo bittan ilaaluu qabdu, yeroo bittan quality isaa irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Gatii dabaltanii quality bareedaa osoo kan akka 4K bittanii baay'ee itti gammaddu jechuudha. Quality isaa haala armaan gadii kanaan jira jechuudha. 4K Full HD kanaa gadis jiraachuu mala. Walumaa galatti TV bareedaa bitte kan si jechisiisu quality 4K yoo bittedha jechuudha. Kan normal TV kana jechuudha gara smart TVtti dabarra jechuudha. Smart TV'n gosa TV qulqullina olaanaa qabuu fi internetii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo internetii fayyadamta Wi-Fi wireless waan harkisuuf akkuma mobaayilii fi kompiitara irratti Wi-Fi keenya irratti connect goona jechuudha. Smart TV YouTube fi Facebook garaagaraa fayyadamuu hin dandeessa jedha. Akkasumas quality hanga 8K qaba jechuudha. Gosa smart TV Sony, LG, Hisense gosti brandii kana gosa baay'ee gabaa irratti jaalatamummaa guddaa horatanidha waan ta'eef baay'ee bareedaadha. Smart TV'n gosa teknooloojii ammaa waan hojjetamaniif seetingoota hedduu of keessaa qabu jechuudha. Kanaaf Smart TV'n inchi 24 irraa kaasee ni jira jechuudha. Gatiin isaas 15,000 irraa kaasee ni jira jechuudha. Gatii TV immoo Itoophiyaa keessatti LG TV'n 32 inchiin screen single 15,000 jechuudha. Panasonic 43 inchi 43 jechuudha. Screen single isa screen single jechaadha. 22,000 jechaadha smartidha. MIUI TV 32 inchi double screen receiver fi dish isa waliin 9,000 jechaadha. Normalidha jechaadha. Sinex TV'n inchi 24 6,500 dish waliin normali jechuudha. Sinex 32 inchi dish waliin normali 10,000. Sinexin inchiin 49 25 jechuudha smarti. Sinexin inchi 42 inchi 15,000 jechuudha smartidha. MIUI'n inchiin 43 14,000 normali. Konkaan inchi 32 8,000 fi 500 normalidha jechuudha. Konkaan inchi 32 inchi smartinsa 14,000 jechuudha. Konkaan smartinsa. Hisense inchi 32 inchi 32 12,000 jechuudha smartidha. Sony inchi 32 14,000 smartidha jechuudha. 43 isaa Sony'n 18,000 inchi 55 23 jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya gatiin TV Itoophiyaa keessaa kana fakkaata jechuudha. Egaa warroonni biyya haalaa jirtan osoo achi televiizinii quality 4K olitti bittanii 4K dha gadi yoo bittan xiqqoo quality isaa baay'ee tokko 4K baay'ee bareedaadha waan ta'eef quality bareedaa achi 4K yeroo wanti sun hubachuu qabda yeroo bittan quality isaa achi yeroo irraa bittan sirriitti hubannoodhaan gaafachuu qabdu jechaadha. Quality 4K yoo bittan baay'ee tokko itti gammaddu jechaadha. Quality 4K baay'ee qulqullina olaanaatiin dabarsa waan ta'eef quality 4K osoo bitattanii baay'ee gaariidha. Gosa TV LG baay'ee bareedaadha jechaadha. Akka biyya keenya Itoophiyaatti gosa TV LG fi Sony'nis baay'ee bareeda. Samsung'nis baay'ee bareeda jechaadha. Baay'ee tokko Samsung'n gabaa irratti argamu gabaa Itoophiyaa irratti. Egaa Samsung'n tus baay'ee bareedaadha. LG'n isaas gatii isaa baay'ee tokko ol kaa'amee jira jechuudha.
Egaa isaan kun televizyinoota baay'ee cimoodha jechaadha. Asumaan TV'n Itoophiyaa keessaas gatii isaanii kana fakkaata jechuudha. Warroonni alaa bitachuu barbaadan gatii madaalawaadhaan bitachuu dandeessu jechaadha. Normal TVs gatii isaa baay'ee tokko giddu galeessa jechaadha. Smart TV'n xiqqoo gatii isaanii ni dabalu jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya Habiraamtek gatiin televizyinii Itoophiyaa keessaas kana fakkaata isiniin jenna. Egaa yeroo biyya galtan televizyinii babbareedaa 4K wanti sun hubachuu qabdan quality 4K dha yoo bittan bakka wanti itti qaanoftan hin jiru bakka televizyiniin keessan original jechuudha. Egaa odeeffannoo waa'ee televizyiniitiif qabannee asirratti raawwata galatooma.